mootummaan jijjiiraman booda tarsiimoo fi imaammata qonnaa alergee guddisuu kana laagalan keessoon bakka buusuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi innisheetiivii bonee jallisiin qamadii oomishuu boocee hojiirra oolchan calloomni yaadamicha dhugoomsuu argamuu danda'eera. ግብርናን ብንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ግብርና ይታወቃል ምን አይነት ችግር እንደነበረበት midhaan nyaataatiin of danda'uu irratti rakkoon ture rakkoo guddaa ture. mootummaan keenya jijjiiramaa Dooreta Nagaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu poolisiiwwan kana jijjiiruudhaan qonnaan bulaa keenya abbaa tiraaktaraa godhe. Jijjiirama kana qe'ee qonnaan bulaa Oromoo keessatti tiraaktarii fi kombaayinarri akka roorrisu paampiin akka roorrisu kan godhe jijjiirama kana. ግብርና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መስመር ይዟል። ግብርና አርሶ አደሩ ኤክስቴንሽን ባለሙያው በየወረዳው በየዞን ያሉ አመራሮች ገብቷቸው በእውቀት ሰፊ ስራ ጀምረዋል። mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu hoggoottan shanan darban qonnaaf xiyyeeffannoo adda ta'e kennuudhaan misoomni kilaasteraa akka babal'atu taasisee jira. qonnaan bultoonni keenya yeroo lamaa fi isaa ol oomishuudhaaf haalli isaan itti tattaafataa jiranii fi qabatamaadhaan hojii isaan argisiisaa jiran baay'ee kan nama jajjabeessudha. ላለፉት ጥቂት ዓመታት በሁለት ሶስት ሲዝን የማረስ ልምምድ አስፋፍተናል። በተለይ በጋ የማረስ ባህል እየሰፋ መጥቷል። ኢኒሼቲቭን ቀመዲ ቡናኩን አዳ ሆጂ ከናን ዱረ በረተማ ቱሬፊ ወጋት ሮ ቶኮ ሚሸኒ የሮ ካንሞ አከበ ቆናቲ ኢላል ወጂኒን ወልቀበቴ ከንጅሩ ሰር ጅጂራ ጀረቹ የሮም ቦና የሮቲ በቆተኒ ፊ የሮ አከሱመቲን ቂሳሰ ሞቶን ታኔ የሮ ሚሽኒ ጉዳን ይተርገሙ ተውሳበተኒ ሀለ ከናን ወጅታ ጅርኩን ጅጂራም አዳ ሆጂ የገመ ከናን ጅሩ ፊ ሚልካይነ ዱፋ ጅሩ ከነርጊስ ከናንስ ኡመኒ ኬኛ ከነራ ፈየደማ ታውረ ደርቤ ቀመዲ biyya alaatii import gochaa tur export gochuutti akka ceenu taasisnee jirra. kun bu'aa hooggansa paartii keenyatiin argamedha. Potentiaalii yookaan jal'isiidhaan qotuu lageen bal'aa qonna keenya keessa jiru akka carraa tokkotti fudhannee qonnaan bulaan keenya muuxannoo bara darbee argisiisan akka carraa tokkotti fudhannee bara kana bifa addaatiin qamadii jal'isii bunaatiin qonnee jirra. kanaaf hangammaattis haammiinsaa jalqabee oomisha sassaabuun jalqabee jira. yeroo gabaabaa gidduutti haaluma qilleensa naannoo keenya jirus gidduu galeessa godhannee yeroo gabaabaa gidduutti oomishni kun guutummaadha guutuutti ingala kan jedhu kana hin qabna. kanaaf akka waliigalaatti misoomni qamadii bonaan oomishamu godina keenya keessatti bu'aa gaarii kan argamsiisee fi qonnaan bulaan keenya illee sirriitti waa'ee qamadii bonaa kan bareef oomishaa fi fixummaa guddisaa keessatti doolaan akka qabu kan hubatee kan hojjaa jiru ta'uu isaati. Fayyadamummaa qonnaan bultootaa misooma jallisiin mirkaneessuuf waggoottan afran darbanitti hojiin iskiimota babal'isuu fi hanga hektaara uwwisa lafa jallisii ol guddisuun hojjetameera. Jallisii gara 1,200 ol waggoota arfan kana keessatti iskiimii jallisii ammayyaan misoomee jira jechaadha. Sana keessaa waliigala hektaara 300 400 kan hin caalle waggoota 8 dura yeroo ammaa kanatti jallisii qamadii qofaadhaan gara hektaara miliyoona 4 bishaan dhiyeessuudhaan jiruuf jireenya qonnaan bulaa kana jijjiiruu irra dabarree sadarkaa qamadiin biyya alaatti dhiyeessuu eegallee jira yeroo ammaa kana jechaadha. Fayyadamtoonni iskiimonni jallisii hojjetames carraanuuf uumen halkanii fi guyyaa hojjennee jireenya keenya akka fooyyeffannuu fi nu gargaaraa jedhu. Nuyala fudhatee erga sanbubuu saachaa dhugaa meeqa gabaasaa turre bishaan kun duraanii muti amma maal carraadha akka nama lama dhalaatee san amma xiqqimii isaa garraanii nyaanna fee caffee kana jaalaaluun keenya fi carraa guddaadha. Midhaan kun akkatti nu marsee galanni rabbaa ga'u quufarra jirra gara amma garuu laalchumaanuu quufnee jirra. Kanan biraa fi laalchumaanuu quufnee jirra galanni rabbaa ga'u. Izzaa Haile Sillaasee humnaan qonneet qotiyyoodhaan qonneet booyidhaan baqaqsinee bishaan sanuu bishaanuun argannu bishaan hoosuma nu jalaa citti isumatu barakaanuu ta'ee abbootiin teenya dabarsee har'aan nu ga'e malee akkatti hin argamne akkatti hin jiru.
bakkatti irra geenye hin beeknu amma alamii irra jirra. Qonnaan bultoonnis deeggarsa mootummaan taasisee fayyadamuun kilaasteraan lafa isaanii hundaa qotuun callooma gaarii eeggachaa jiru. Bakka akkanatti wal qixxaatee qotamuu hin dandeenye yeroo dura. Amma garuu bara kana immoo akkeetti wal qixxaatee qotamee sanyiin nu dhiyaatee mootummaanis deeggarsa barbaachisu kallattii hundumaatiin hojjetooti aanaa keenya jiran hundinuu nu gargaaranii hojjetaan dirree ganda keenya jiranis hundinuu nu bukkee dhaabbachuudhaanii bara kana keemikaala barbaachisu hundumaa nu bukkee jaajuudhaanii yeroo isaatti nu qaqqabsiisanii amma akka milkoomnu ta'e akkuma isin amma ilaalaa jirtanii iji isaas baay'ee gaariidha. Callaa gaalchaa hin arganne yaada. Waan argadheena qusataa deeme bor yoo waaqayyoon na gargaare waan ittiin lagana qonnoo namootuma keenyaan illee wal ijaarree binnadhe yaada. Qonni jalqaba isaatii tiraakteraan waan qotamee jedheef bara kana lafa bal'aa lafa jiru hundumaa hundumtuu qonnaan bulaan dugurgee qotatee jijjiirama guddaa irraa qabna darbee bara kana qoricha isaa marsaadhaan ogummaadhaan nu bukkee dhaabbachuudhaan mootummaan hamma ammaatti sanyiin kun fayyaa qulqulluu ta'ee nu galuuf jechaa jira waan ta'eedhaaf bu'aa guddaa irraa arganne. Kilaasteraan waan hojjetameef wal faana qonnee wal faana galfachaa jira waan ta'eedhaaf bu'aa kilaastera guddaa baay'ee argine irraa jechuudha. Guyyaa har'aatii kaanee jalqabbii akka waliigalaatti ta'e kanarraa kaanee bifa dabootiin bifa duulaatiinis irra dhaabbannee dabni midhaan kana ta'u bokkaan rukutii irraa galfannee gara boqqollootti deeffachuudhaaf karoora guddaa qabna. Bara kana tiraakteraan lafti kun daguugamee qotamee isa barreen gaddaa caalmaa bara kana bu'aa gaarii argachaa irra akkuma isin argitan isa kaan qallabaaf oolfannee isa kaan immoo maallaqa irra oolfachuudhaaf bu'aa gaarii eeggachaa irra. Har'a jammartiidha jammaraadha har'a waan ta'eef ammaa kaasee torbee kana sassaabnee lafa kana immoo irraa qulleessinee boqqolloo qotanna jechaadha. Waliigala aanaa keenya keessatti qamadii bonaa bara kana 10,341 karaa guutuudhaan oomishaaf akka inni gahuutti irratti hojjennee kan jirru. Akkuma amma mul'atu kana qamadiin baroottan garaagaraa iddoowwan garaagaraatti hojjenneerra bara kana immoo karaa adda ta'een qonnaan bulaan keenyas jalqabumarraa kaasee karaa barbaadamuun diinagdeedhaan of danda'uudhaaf midhaan nyaataatiin of danda'uudhaaf alergii akka biyyaatti qabatame illee dabaluudhaaf kan inni irratti hojjetedha jechuudha. Uummanni keenya jalqabumarraa kaasee gurmaa'ee kilaasteraan bakka tokkotti guyyaa tokkicha keessa kan qotamedha jechuudha. Kanaaf wal faanallee bilchaatee yookaan gahee kan jiru yeroo ammaa kana haammiidhaaf gahee kan jiru ta'uusaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa dhimma bonnee jallisii qamadiin misoomsuu irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kana Marshaa Shophaan ture qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.